أما كانوا قونا كراجة بابا هرجين مرة نفتو أبدا هرجين عدد لمن نمسا على قارة فنيجا كبين يسال الحمد لله ربي تكني جراتي نما كان عمو وما تقوتو ولا تولي جنة وان إسور باتش هوندا ونقوناف في رومانا كي هاتو في رومانا حمزة هاجيتو في رومانا كان كي هاتو قرو مجا كان مورالي سائقو في جتشا الكامانا مماتي ونكون ولا إيرا ولا شمرا يود أقو مانغرتي رب الروارغن نجتن مجان كون أكا كيات الله كوانا قلبي تبيت تجود أكوا ونكون الرجاء أصوص الرجاء كم تاتني شو ونكون نمما ونكون وشني كلامتي كناف هندنا ماتو onnati ku tele faakaye yoo nuti ustaad Muhammad Boniye kana garte mal Boniye mabuda makasi tun kaf dotu ustaad Muhammad Bayan yoo garte insha Allah bakkani san genye rabbin kay no arga insha Allah fadi rabbitin garu hundina matu nira keessa gale waan isa gochuu qabu akka godhu ofra dirqama gochuu dirqama saati fidu mana kiyyaa ta'u fidu bakka fedha ta'u waan Boniye mabuda makasi sin kasana irrafadha kadas akkana mudu itilala أشوف ما إيش هذا قرو مجاكنا برهاد أبنو مي وانتو كودو بدوس هم زايو ريفا منا قوتن هاي لا مجاكنا مرتشو إساجتشو أكم مرتة تهدوت أجيو موسى درا يو أس جتني اللي أنا سوني بيتني متى أستاذ محمد يو قصدي تنرى قبوي جتني سيمبوني بيتني guys أرى جتشا هنجس جيبو يلا بقى أنيسا مرمتي جرتي خنا بيخا مرمو متي أكنك أجيجرا أسني قاله خنا في همزة في همزان بلا منوكوا همزان في جو هذا لو همزة هاجي همزة دوت سجل عقونا ونتي خينا مناخي برورا فيتو بنتي فيتو دنورا بلا منوخاي نوخايا والمريض ده ذات كونجو مجيون أكمل جالك أبسيتي مراكزي كاتي يرو إني مراتو أقرتي براغلت أمو أكنمات نموما وانك أمنوف همزان اللي يجري هيدراب دي بسمان اللي يجري والروتنا سرجنا أصلي نسقها مبارك نسقها نما كان جروسا جريفي جارتي بردو فوني جلجيني نتسقب بسنا إن شاء الله إيه نيوفيج ربي فيش كبري كنيا فيش نما قد برد نما كفول كاسو إيه برباكي سال أما حمزة فايدة ربطنو جررا يادفونا مي تاتي أنا أمو الربودا نرى فرتني وأنا نرى خيسانين كفلاني الربودا أجندا خنا تديبون دندو ويه نصر عمدك شوي رونو خرني يوغان من أقول لنا مجنا نبتني حواسقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إما أستاذ محمد بيان كانها yeroo baay'ee miidiyaa kana gubbaa deemu jira waan kana jarri kuni dhuguma akkanuma godhatan malee wal jaalachuu jiranii jennee tama usnee haala yerootiif namni walitti dhabuu danda'a maal ta'uu danda'a jennee callifne waan kanarratti akkuma dhiyoo tana ustaas Hamzaa Sheikh Jaabir miidiyaa irratti dubbatanii jaalalti miciyyoo sanaa mul'attuu je namoonni baay'ee waan kana ni agarra garuu haala yerootiif ajandaa namaa kun nama oowwisee namni miciyyoon tun akkana ta'uu dandeessi jennee callifne even wanni kun osuma mul'atu haganaa uumee afgaanaama kana jidduu seenanii nama wali aaree addaan hin facaasan jennee kana hundaa'u cal jennee dhiibachaa turre karaa gabaabaa yoo boruraa taate ani liivii bane gargaarsa namni barbaade namni gurbaa kana cinaa dhaabbanna namummaa je borurraa kaanee bira dhaabbanne intala ashiitaaf gandaa qabnu itti fuudhuudhaaf waada guunnee jirra haala wasana achi naqabi as naqabi osoo hin taane boru liivii banee baalamatti kannuu osoo hin taane waan silaa godhamuu qabu guyyaa borurraa kaanee intala gandaa tasheekootiin eeybifte ta namni hundi eeybise ta naamusa qabdu ta miidiyaa irratti illee hudduu olin qabatin naamusaan itti fuudhuu dandeenya.
halkanii guyyaa asumarraa waan kana mee af ijoolleen tun wal dhabdee miciyyoon tunis amma amantaa kana dhufte afichomee miciyyoo tanallee waan hin jennuuni afichomee ni bayyanatti afichomee jechaa oollee as geenye malee waan hunda ilmi namaa laalee arga. Miciyyoo tana yoomiin irraa gale'an akka nama tokkootti aboo nam tokkotti hin dubbatinaadha. Paaspoortiin ergaan jedhe hunoo booniyye dawwalaa maamma bayaanit dawwalaa Hamzaan galgalatti paaspoortiin ergi tikeetaan sii muraay je'e moo hin jenne ja'ani gaafadha. Osoo ilma namaa tokkon dhageenyeen tikeeta isinii muree boru galtaa guyyaa sadii ka tikeeta sii muru ana yoo duraala kum tokko ta'e kisha kiyyaa baaseetiin muraa natti ergaan jeen galgala. Waliin mari'adheetiin isaan lachuma rabbaa jedhanii addaan kutan. Miciyyoon guyyaa tokko ooltee guyyaa kaan ani baqaallettiin na diddee baatii lamaan takka naa daleeydu malee dhiyoota nan piizaa sii dalageettee na diddee. Guyyaa saniin wala booniyyee fi wala kooniyyee jibbee jalaa dhaabbadhe. Yaa akhi amma as keessatti nama bultii nama addaan facaasu isinii fakkaachuu danda'a. Warabbul kaaba viidiyoon hin qaba. Hagaan jara kana jidduutti allaffe keessaan gorsa akka ilmoot aboo jarri kun booda siqaanya isaa dhaabbu osoo namni jedhu wallaahi halkanii guyyaa jara kana bira dhaabbadha ijibbaadha. Waan kanarratti amma hoggaa hagana dubbate akka nama ifii jiruu tolfatee jirnu laaltanii agarta murteessuudha. Waan kanarratti haasawa achi naqabii hin qabne. Waan kanarratti hirmaannee mee mi'uutu gadi sasamsa namni hundinuu waan kanarratti hirmaannee guyyaa boru alliibii ni bana yoo barbaachisaa ta'e mana kiyyaniin bana. Osoo hin qabne obboleessa keenya kana waa hundaan gadhaabuu danda'uu ni qaba. Tagara mitiyyoo akkuma dhuubbattetti haadhuu hidhu sanii isiinuu akkatti deebisa. Tagara namaa biraayis ni agarti. Guys, amsa bilbila turoksaa jira monitor kin beeku family maaliif yeroo tokko koppiniin kin goone dhimmoon ustaasaa kana Hamzaa wajjin finna Hamzaa lamaan Hamzaa Hashimii fi Hamzaa Haji wajjiniin murtii irra geenyaa addaan baana galatooma taaptaap fi koppiniin kii bakka takkaan godha Hamzaa neetworkii rakkisaa jira Hamzaa Haji gabbuu yoo deebii galatooma family wallahi rabbii namtu Haydar Abdii isa dubbatu Haydar Abdii carraa kennime. Aye Haydar itti dubbatu hanga Hamzaan dhufu guys taaptaapi koppiniin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan akkamitti nagaadha jechaa. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani waan yaada kiyyaa waan natti fakkaatu hin dubbadhu waan isin gammachiisu immoo nan dubbadha. Maal jechuu barbaadeen nama na gargaaraa jedhe hin gargaarinaa hin gargaaru jechuun hin taatu. Egaa inni na gargaaraa jedhe egaa hawaasnis ni gargaaraa jedhe. Nama gargaaramuu irraa yeroo cufayyuu yaadaanis waan beeknuun waan dandeenyuun cinaan dhaabbadha. Akka mataa kiyyaatti ta'anii reekfallee firatti aansan jette Oromoon gaafa mammaaktu